Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan immoo affeerraa kenna. Jalqaba irratti mata duree oduu isin dhageessisaa oduun jalqabaa biiroon fayyaa Oromiyaa ambulaansota 100 ol dhaabbilee fayyaa Oromiyaatiif qoodee jira. Oduun inni itti aanu oduu injifannoo waraana bilisummaa Oromooti. Waraanni bilisummaa Oromoo duulli waloo mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Keeniyaatiin irratti baname harka dhibbatti fashaluu ibsee jira. Kuni oduu ammoo yoo ta'u lola guyyaa 3 deemaa tureen loltoota waraana qindaawaa irratti miidhaa guddaa akka dhaqqabsiisee fi akkasumas injifannoo akka irratti argates beeksisee jira. Akkasumas kibba baha Oromiyaatti haleellaa loltoota PP irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Guutuu oduu kaniiniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Biiroon fayyaa Oromiyaa ambulaansota 100 ol dhaabbilee fayyaa hanqina qabaniif raabsee jira. Biiroon fayyaa Oromiyaa ambulaansota 109 ministeera fayyaa irraa argate hospitaalotaa fi baankilee dhiigaa dabalatee dhaabbilee fayyaa godinaalee fi magaalota garaagaraa keessatti argamaniif hanqina ambulaansii qabaniif raabsuu beeksisee jira. Sagantaa wal harkaa fuudhinsaa irratti hooggantuun biiroo fayyaa Oromiyaa Piroofeesar Natsaannat Warqinaa argamuudhaan haasaa taasisaniin ambulaansota kanneen kennaa tajaajila fayyaa haadholii daa'immanii fi akkasumas namoota yaala ariifachiisaa barbaachisaniif kan ooludha jettee jirti. Kunis kennaa tajaajila fayyaa naannichaa fooyyessuudhaaf keessatti gahee ol'aanaa qabaachuu kan kaasan Piroofeesar Natsaannat haa ta'u malee ambulaansota kana tajaajila kanneeniin alatti fayyadamuun kan gaafachiisu ta'uu ibsitee jirti. Akkasumas biiroon fayyaa Oromiyaa du'aatii haadholii fi akkasumas daa'immanii xiqqeessuu fi kennaa tajaajila yaala ariifachiisaa cimsuuf baroota darban keessa ambulaansota 1174 dhiyeessuun tajaajilaaf oolchuu eeree jira. Itoophiyaa fi Keeniyaan opereeshinii qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo irratti banne yoo jedhan waraanni bilisummaa Oromoo immoo deebii kennee jira. Deebii kenneenis deeggartoota isaatiin abshiru rakkoon hin jiru jedhee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmad akkuma naannoo Tigraay Eertiraa daboo baafatuun balleessetti naannoo Oromiyaallee lolaan balleessuuf yookaan immoo burkuteessuuf biyyoota ollaa daboo gaafatee jira jedhama. Kallattiidhaan immoo mootummaan Itoophiyaa opereeshinii woboo balleessuu jedhu mootummaa Keeniyaa waliin qindoominaan akka jalqabe beeksisee jira. Kanaan wal qabatee Keeniyaalleen kaaba biyyattiitti duula Ondo'aa Jiingil jedhamu yookaan immoo duula yakkamtoota balleessuu jedhu bulchiinsa yookaan kaawuntii Marsaabeetii fi Sololootti woboo kaawuntii kana keessa socho'u irratti duula qindoomina mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan akka jalqabde beeksiftee jirti. Opereeshinii gaggeessaa jiru kanaan wal qabsiisee mootummaan Keeniyaa woboo yakkoota garaagaraatiin himatee jira. Yakkoonni inni ittiin himate tokkoffaa saamicha albuuda garaagaraa akkasumas hojii nama daddabarsuu fi hojii kotorbaandii yookaan daldala kotorbaandii akkasumas daldala baala sammuu nama hadoochuu fi Alshabaab waliin hidhata qabdan kan jedhu akka ta'an himannaa isaa keessatti kan jirudha. Himannaa mootummaan Keeniyaa irratti dhiyeesse kanaaf woboon deebii yoo kennu woboon dhaaba dhugaa argatuuf qabsaa'u malee dhaaba yakka dalaguuf socho'uu miti. Qabxiileen ittiin himatamne kun tokko nuun ilaalu. Kanaafuu mootummaan Keeniyaa qabxiilee ittiin himate kana yookaan himannaa irratti bane kana irra deebi'ee akka laalu jechuudhaan haalee jira. Balleessidha jechuudhaan haalee jira. Walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo opereeshinii qindoomina mootummaa lamaaniin irratti jalqabame jedhamee fi himannaa mootummaan Keeniyaa irratti dhiyeesseef yookaan irratti dhiyeesse ilaalchisuudhaan ibsa baasee jira. Ibsa baasee keessatti deebii kennee jira. Deebii kenneen opereeshiniin yookaan duulli qindoomina mootummoota lamaaniitiin irratti baname jedhan kan nu yaachisnee fi akkasumas kan dhiibbaa tokkollee nurratti hin qabne jedhee jira. Sababni isaas woboon kan mootummaan lolaa jiru Keeniyaa keessa taa'ee osoo hin taane guutuu Oromiyaa keessatti hanga funyaan Finfinneetitti fulla'uun akka ta'e ifa galaa fi beekamaadha. Gara daangaa Keeniyaatiin immoo woboon buufatee kan jiru yoo xiqqaate kiiloomeetira 95 fagaatee Oromiyaa keessa buufatee lolaa jira.
kan daangaa Keeniyaatitti kaleenarra jiru yoo xiqqaate kiiloomeetira 5 lafa hin geenye irratti humna xiqqaadha. Kanaaf opereeshiniin geggeessaa jiran jedhame woboon waliin